Akkam jirtu daawwattoota keenya kun OBN International guyyaa irraa keessummaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya Dr Heenok Gabbisaati. Dhimmoota garaagaraa irratti waliin mari'achuuf as istiidiyootti afeerree jirra. Hanga xumuraatti waliin turaan afeerraa keenya. Dr Heenok gara istiidiyoo keenyaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeddan Alamaayyoo. Ji'a dura gaafa miidiyaan kun banamu gaaffii deebi'eesti goonee jirra. Ati ergasii asitti deebinee biyyas deemtee dhuftee akka waliigalaatti haalli biyya ture maal fakkaata? Haalli biyya ture akka carraa ta'ee gaafa biyya deemamu haala ideally baay'ee haala bareedaa hin turre. In fact adeemsa sirna siyaasaa fi jijjiirama yeroo ammaa dhufe walii wal qabatee uncertainty guddaa jira. Gaaffii guddaatu jira. Gaaffiin uummatichaa kan waggaa hedduun kan naannaa dhufe as ga'e ammas deebisuudhaaf yaaliin tokko haa jiraatu yookaan indication tokko haa jiraatu iyyuu malee gaaffiin qeerroo, gaaffiin uummata Oromoo akkasumas immoo gaaffiin sabaaf sablammii kan adda biroo ammayyuu maawontaappii gochaa jira. Kanaaf sirni itti jijjiiramni kun hordofamu yookaan ittiin geggeeffamu kunis kan jaarmaya tokko yookaan mootummaa qofaan kan geggeeffamu hin taane waloodhaan kan biyya keessaa fi kan biyya alaatii galan waliin partnershipiidhaan yookaan immoo joint responsibilityidhaan osoo geggeeffamu ta'ee silaa uncertainty tokko hin hir'isa ture. Garuu partnershipiin mootummaa fi miti mootummaa gidduu dhaaba mormituutiif mootummaa gidduu haala barbaachisaa ta'een jiraachuu dhiisuunsaa haala biyyaa kana yookaan sirna jijjiiramaa amma lafa jiru kana negatively affectii waan godhan itti fakkaata. Kanaaf baampii akkan ta'e hubachuun nama dhibu. Keessumatti biyya sana keessatti rakkooleen amma ka'aa jiran rakkoon olaantummaa seeraa jira. Iddoo garaagaraatti rakkoon namni yeroon itti miidhamutu jira. Sun maalirraa ka'a? Fakkeenyaaf paartileen biyya alaa turanii biyya keessatti gaafa galanii waliin biyya sana ceesisuudha kaayyoon kan haasa'amaa tures. Hundumtuu ga'ee mataasaa bahee biyya sana keessatti nagaan demokraasiin akka dagaaguu fi biyya sana keessatti kan galan. Amma garuu biyya keessatti mootummaas ta'e dhaabii mormaan yeroo itti dhimma dhuunfaa duwwaadhaaf yookaan immoo paartiidhaan wal qabatu duwwaarratti hojjetanii kana gidduutti immoo uummanni miidhamutu argama. Sun akkamittiin banaan sun uumamuu danda'e? So waa'ee olaantummaa seeraa kaastee olaantummaa seeraa jechuun maal jechuudha kan jedhu difaanii goonu. Olaantummaa seeraa jechuun qaamni seera baases yookaan seera hojiirra oolchu seeraan gadi ta'ee mootummaa dabalatee jaarmaya mormitu dabalatee uummatas dabalatee hundumtuu seeraan gadi nation of law kan jedhan yaada akkasitti gaafa amanan mootummaanis seera ittiin kan inni hojiirra oolchu ittiin miidhuuftu hin taane ittiin mirga sabaaf uummataa kabachiisuuf mootummaanis seeraan hordofamee seeraan bitamee seeraa olitu hin taane seeraa gadi ta'ee namoota seera cabsan immoo mirga guutuun eegamee fi mirgi bakka bu'iinsaa eegamee fi mana murtiitti dhiyaatanii mana murtiitiin haala impartial yookaan immoo haala madaalawaa ta'een murtii seeraa argachuudha olaantummaa seeraa jechuun. Biyya keenya keessatti paartiin biyya bulchuu yookaan fi mootummaan yeroo baay'ee olaantummaa seeraa gaafa jedhan olaantummaa siyaasaati kan mul'atu malee olaantummaan seeraa hin mul'atu. Olaantummaa seeraa jechuun biyya Ameerikaa kanatti fakkeenyaaf fudhattee ilaalte pirezidaantiin yakka xinnoo tokko waan hojjeteef waggaa hedduu scrutiny jira yookaan immoo investigation jala jiraata seeraa gadi pirezidaantiin seeraan illee aangoorraa ka'uu danda'a impeached ta'uu danda'a himatamuu danda'a. Biyya keenya keessatti olaantummaan seeraa yeroo baay'ee ilaalcha gama sanaan waan ilaalu natti hin fakkaatus immoo dogoggora. Haa ta'utii garuu opportunitiin yookaan carraa guddaatu jira biyya sana keessa. Carraa guddaan jiru kunis kan mormus kan mormamus biyya sana keessatti argama yeroo ammaatti. Dur mormuudhaaf miidiyaan yoo barbaachise jaarmayaan mormitootaa biyya alaa taa'eeti, biyya ollaa taa'eeti yookaan bosona keessa taa'eeti. Maaliif namni mormu diina mootummaati, farra biyya Itoophiyaati, farra mootummaati jedhamee ilaalama. Amma qaamni mormu farra mootummaati jedhamee ilaalamuus hin qabu.
biyya ollaatii biyya alaatii miidiyaan Oromoo jaarmee Oromoo waggaa hedduuf ari'atamee miidhamee gammoojjii keessa bosona keessatti kan lubbuun isaa ba'aa ture amma biyya keessatti galee karaa seera qabeessaan nagaadhaan heera biyyatti fudhatee akka mormu aangoo qabachuu barbaade falmee uummata mansiifatee aangoo tolboo akka danda'u agreementiin kun yookaan immoo ilaalchi kun jira gama mootummaatiinis. Carraa guddaadha kun haaluu qabnu. Miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetworkii kan nuyi as Minnesota keessatti hundeessine yeroo ammaa Finfinnee keessa taa'ee rakkoo Oromoo waa'ee ce'umsa kanaa dubbachuu danda'a. Shakkii tokko malee sodaa tokko malee. Mootummaan isa kana barbaada yookaan immoo qaamni aangoo qabu kana barbaada yookaan kanaaf carraan kun caalmaatti babal'atee karaan kun babal'atee akka deemu fi fedhii guddaatu jira yoo jenne fedhii guddaan jiraachuun isirra hin jiru. Garuu the fact that dirreen qabsoo Finfinnee fi Oromiyaa fi Itoophiyaa ta'uunsaa hundumtuu achitti argamuunsaa carraa guddaadha. Carraa kana babal'isuun immoo kan keenya. Keessumatti olaantummaa seeraa irratti waan tokko kaasteerta. Dur mootummaadha kan seera cabsu. Olaantummaan seeraa kan hin eegne mootummaadha. Amma immoo mootummaan tarkaanfii fudhachuu dhiisee uummanni yeroo garaagaraatti mootummaan seera kabachiisuu qaba namoonni akka raawwatan seeratti dhiyaachuu qabu kan jedhamaa jira. Gama biraatiin qaama kanaan dura akkuma jettee akka mootummaa biyya sanaatti maqaan garaagaraatti kaa'amaa ture ta'uu biyya keessatti galee hojii garaagaraa hojjechaatti jiru. Olaantummaa seeraa kabajuu irratti mootummaan immoo dhaabbilee yookaan immoo jaarmiyaalee kan rakkoo qabu. Lachanuu biyya sana keessa tokko qulqulluu tokko immoo cubbamaa ta'uu hin danda'amu. Mootummaan yoo olaantummaa seeraa kabachiisuu dadhabee yookaan dhiisee itti gaafatamummaa guddaa qaba. Qaamni mootummaa hin taane yookaan immoo non-state actors kan jennu seera yoo cabsan itti gaafatamummaa seeraa qabaachuu qabu. Amma wanti argamaa jiru biyya sana keessatti political mischievous guddaatu argama. Gama mootummaa kan hin taane qaama mootummaa kan hin taane hidhatee kan socho'u baay'ee jira naannoo adda addaa keessa. Mootummaan immoo qaama hidhatee socho'u sana waliin taa'ee araara amansiisa fiduu dhiisuunsaa warri hidhatanii socho'an araara barbaaduu danda'u ta'a barbaaduu dhiisuu danda'a ta'a. Mootummaan garuu hamma biyya sana bulchutti olaantummaa aangoo waan qabuuf seeraa gadi ta'ee seera hojiirra oolchuudhaan nagaa waaraa yookaan immoo nagaa sustainability ta'e fiduudhaaf itti gaafatamummaa guddaa qaba. Kun yoo hin taane itti gaafatamummaa kan qabu olaantummaa seeraa hojiirra oolchuu dhabuudhaaf qaama olaantummaa seeraa sana kabachiisuun irra ture mootummaanis responsibility qaba. Qaamni seera cabses immoo mootummaa yoo ta'es ta'uu baates responsibility qaba. Maal jechuun barbaade akkuma sila tuqee biyyi sun fi haalli biyya sana keessa jiru waggaa lamaan dura waan turee fi waggaa lamaan as waanta jiru adda adda. Waggaa lamaan dura diinni biyya sana keessa jiru mootummaatu diina. Mootummaan uummata ajjeesaa, uummata hidhaa, uummata darara. Keessumattuu immoo uummata Oromoo collectively criminalize godha. Shoror keessaadha uummanni Oromoo akka walii galaatti. Oromoo yoo taate shoror keessaadha. Oromoon lama sadii walitti qabee marate immoo mootummaa aangoo irraa kaasuu jedhamee waan yaadamuuf farra shoror keessummaatiin labsii farra shoror keessummaatiin mana hidhaa yookaan immoo mana murtiitti dhiyaata. Amma miidiyaan Oromoo, jaarmee Oromoo maqaa Oromootiin kan socho'u kan hin sochoone hundumtuu biyya alaatii biyya keessatti seeneera. Haalli biyya keessa jiru 100% favorably ta'uu dhiisuu danda'a. 100% karaan smoothii ta'uu dhiisuu danda'a. Haa ta'utii garuu adda bilisummaa Oromoo akka fakkeenyaatti sii kaasa shoror keessaa miti. Waggaa 27 keessatti uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo shoror keessaa jedhamee as a matter of policy declared jira. Amma akkas miti. Akka paartii seera qabeessa tokkotti biyya keessatti nagaadhaan socho'uu hin danda'a. So seera sababni seera itti cabuuf natti mul'atu jechuun mootummaan kun rakkoo mataa isaatii qaba. Hir'ina hedduu qaba. Probably more than 50% itti waliin galu. Haa ta'utii garuu amma biyya keessa teenyee mootummaa kanaan mormuun hin danda'amu. Mootummaa kana oppoosii gochuun hin danda'amu. Mootummaan kun gaaffii uummata Oromoo
deebisuu fedhiin qabu yoo jedhame mootummaa gaaffii uummata Oromoo deebisuu danda'u wal ijaaranii aangoo qabachuun ni danda'ama. Muummichi ministeeraa ifaaf ifatti wanti ni dubbate tokko namni filannoo irratti mo'e aangoo wal hammannee wal ilaannee wal biraa deemnaa jedhe. Hin soba jechuu hin dandeenyu. Poolitikaadhaaf akka jedhechuu hin dandeenyu. Maaliifii wanta ni dubbatu caalaa wanta ni amannu gara biraan hin jiru. Gochaan aan wanti mul'atu of course haasaadhaan waan tokko tokko dubbachaa gochaadhaan wanti haasaa sana waliin fakkaanne baay'eetu jira. Well, kun siyaasa. Siyaasa immoo non-profit project miti. Non-profit yookaan immoo charity miti siyaasa jechuun. Siyaasa jechuun wantoota illogical, irrational, mischievous ta'an baay'eetu achi keessa jira. Isa kana hubachuu dadhabne natti fakkaata akka sabaattis, akka uummataattis, akka jaarmayaattis waan nuyi barbaannu qofti yoo nuuf hin taane jijjiiramni kun karaa saateera yookaan immoo karaarraa ba'eera jenna. An jijjiiramni kun baampii roodiitu quunname yookaan chaalenjii guddaatu quunname. Chaalenjiin kun garuu solvii ta'uu ni danda'a. Willingnessiin gama mootummaatiinis gama jaarmaya mormitootaatiinis solvii gochuun hin danda'ama willingnessiin yoo jiraate. Wanti an habadan itti waliin galle qaama tokkotu qulqulluudha. Qaama biraatu immoo dogoggora yookaan cubbamaadha kan jedhu fudhataman qabu. Yookaan wal duukaa dogoggorree yookaan wal duukaa hundi keenya qulqulluudha. Jijjiiramni kun gufateera yoo jenne akkamittiin gufate? Fakkeenyaaf mootummaan timetable kan filannoo akka heera biyyattiitti geggeessuudhaaf qophiirra jira, jajaatu hafee jira. Paartileen jiran immoo yeroo isaanii eeganii of qopheessanii imaammata baafatanii isaan irratti hirmaachuutu irra jira. Garuu sana dhiisanii yeroo itti mata duree garaagaraa uumuudhaan qaamuma jijjiiramarra jiru kana akka waan farra uummataatti yeroo itti haasa'antu jira. Kanaaf eenyu kan ga'ee guddaa qabatu lamaan isaanii qulqulluu jechuun dandeenya yoo gufateera jennee jijjiiramni kun. Gufateera jechuun kana caalaa hojjechuun hin danda'ama ture. Karaarraa kosii adda addaa haxaa'uudhaan karaa kana babal'isuun hin danda'ama ture karaa jijjiiramaa kana. Baampii wanta ta'e kana yookaan immoo goggorophoo kana kaasuun hin danda'ama ture. So gufachuu gaafa jedhu karaa piistaa nurkaa ta'e jechuudha. Kanaaf immoo qaamni hundumtuu karaa kana qulqulleessuu ture hin taane. Kamittiin yoo jette fakkeenya kaasuun hin danda'ama. Walitti bu'iinsii fi wal loliinsi sabaaf sablammii adda addaa gidduutti darbee mul'ata ture. Sabaaf sablammii adiisnu Oromiyaa keessatti Oromiyaan hammam nagaaf tasgabbiidhaan bulaa jirti jennee yoo ilaalle Boorana ilaaluu dandeenya, Gujii ilaaluu dandeenya, Dirreedawaa ilaaluu dandeenya, and then Wallaggaa ilaaluu dandeenya. Oromoof Oromoo walitti jira. Kun dogoggora guddaadha. Qaamni projektii sana abbummaadhaan hoogganuun jiru itti yaaddaa dudduubaan jechuun qaamni nageenya biyya naannoo kana keessatti akka hin buune tokkummaan akka hin dhufne hin jiru jettaa moo uummanni nama fakkeenyaaf waggoota dheeraadhaaf uummanni Itoophiyaa keessatti walitti bu'ee hin jiru, amantiidhaan walitti bu'ee hin beeku, saba walitti bu'ee hin beeku. Yeruma TPLF uummata walitti nuquudhaaf hojjechaa ture sanayyuu yeroo sanayyuu hin geenye wanti kun amma humni ta'e dudduuba hin jiru. Tasuma waan ka'eedha jennee fudhachuu dandeenya. Humni ta'e dudduuba jira beekamaadha kun. Humni waggaa 27 darbee humna meeshaatii fi humna siyaasaa akkasumas immoo humna dinagdee of harkaa qabu humna sana dhabeera. Mootummaan TPLF yoo ilaalleera ta'e fakkeenyaaf. So mootummaan TPLF wal unkuruu Oromoo irraa benefitii guddaa akka argatu beekamaadha. Haa ta'uutii garuu responsibility ultimately qaama nagaa keenya hin barbaanne qaama nagaa keenya booressutu fudhata miti. Responsibility kan fudhatu nu mataa keenya. Anaafatti wal loluu keenyarraa namni sadaffaan yookaan qaamni sadaffaan benefitii gochuu danda'a. Akka anaafatti wal loluuf incentive kennuu danda'a. Itti gaafatamummaa kan qabu garuu anaafsi qaama sadaffaa sana ta'uu hin qabu. Keessumatti immoo anaafsitu wal bulcha yoo ta'e akka Oromiyaatti fudhannee ilaalle erga hundumtuu biyya seene gaaffiin uummata Oromoo deebi'eeraa moo hin deebine kan jedhu irratti yoo ta'e falmiin
gaaffii uummata Oromoo deebisuudhaaf carraa guddaa kan uumu yookaan immoo karaa feasible ta'e karaa amansiisaan Finfinneetti ol dhufuu qofaadha. Kanaan duras dubbadheera ammas nan dubbadha. Kana gaafa jennu mootummaan yookaan immoo sirni jijjiiramaa amma gaggeessaa jiru kun gaaffii uummata Oromoo deebiseera. Uummanni Oromoo gaaffiin isaa deebi'eera. Kanaaf hin morminaa yookaan lolinaa jechuu miti. Gaaffiin uummata Oromoo parsantii 2-3 iyyuu hin deebine. Waan biraa naafuu sadarkaa federaalaatti afaan Oromootiin dubbachuun yeroo ammaatti akkuma kanaan duraatti garaagarummaa guddaa qabu. Kan nuyi jechaa jirru garuu gaaffii isaa har'a mootummaan kun deebisuu dadhabe jennee dubbannu kana bor deebisuudhaaf aangoo siyaasaa yoo qabatedha Oromoon. Aangoo isa dhugaa. Kanaaf immoo meeshaadhaan qabachuu hin dandeessu. Humnaan qabachuu hin dandeessu. Bara 27 keessa darbe keessatti ganna 27 keessatti meeshaa malee wanti nama furu hin jiru. Bosona daggala deemuu malee wanti nama furu hin jiru. Oromoo taatee Finfinnee keessa teessee Oromoof dubbachuun shoror keessaa si godha. Amma garuu masaraa mootummaa lixuudhaaf yoo ta'e meeshaan si galchisiisuu hin danda'u. Meeshaan diina 2-3 nama muraasa ajjeesuu dandeessa ta'a. Aangoo siyaasaa heeraan kan lafa jiru qabachuudhaaf garuu wal ijaaruuf of ijaaruu, uummata barsiisuu, disciplined ta'uu, democratic society establish godhanii filannoodhaaf ranii godhanii aangoo qabachuudha. So gabaabaadhumatti kun hin taane wal loliinsi fi walitti bu'iinsa jiraachuu kanaaf immoo itti gaafatamummaan qaama sadaffaan kan fiulii godhu yookaan immoo kan gaaza beenzina kan itti daqu kana tu ultimate responsibility yookaan immoo itti gaafatamummaa isa dhumaa kan qabu qaama sadaffaa sana jechuun rakkisaadha. Mootummaanis qaama sadaffaa irra kaa'uun qabu. Uummannis qaama sadaffaa yookaan immoo uummata gaafatan jedhu gareen hidhatee jirus qaama sadaffaa irra kaa'uun jiru. It's our responsibility akka Oromootti. Gaaffiin Oromoo hin deebine parsantii xiqqoodha kan amma xiqqoon hin deebinedha kan itti amma kaastee ati hayyuu seeraati. Seerri biyya sanaa gaarii isa ta'u hamaa isa ta'u heeraan kan inni hundaa'e wanti baay'een dhimma afaan isa ta'u dhimma Finfinnee isa ta'u dhimmoota garaagaraa isa ta'anii adeemsa seeraan hordofuun qabu. Mootummaan amma ce'umsaa jiru kunis uummataan deebi'ee filatamee gaaffileen kun itti deemamuun qabu. Adeemsa seeraatti ala wanti ta'uu danda'u jira. Yeroo baay'ee nagarraa afaan Oromoo sabaan federaalaa taane gaaffiin Oromoo hin deebine kan jedhuun kaa dhugammoo hin deebine. Garuu akkamittiin deebi'e adeemsa isaa meenuu ibsi. Yes, seerri maaliif barbaachisa? Yes, adeemsa seeraa hordofuun barbaachisaadha. Procedural appropriateness hin barbaachisaadha. Gaaffii uummanni qabaatu seerumaan ba'ee deebiitu irra jira. Seera kan baasu mootummaa baasa. Mootummaa jechuun immoo kan uummataan filamee bakka bu'oota uummatootaa jira. Essentially seerri jechuun social ill yookaan immoo social questionii tokko deebisu jechuudha yookaan political questionii deebisu jechuudha. So mootummaan monopolii qaba, monopolii siyaasaa qaba, monopolii seeraa qaba. Paarlaamaa walitti qabamee labsii tokko baasee afaanni Oromoo afaan sadarkaa Itoophiyaa keessa miti sadarkaa Afrikaatti sadarkaa lammaffaa sadaffaa irratti kan haasa'amudha baay'inaan. Afaan hojii federaalaa akka ta'uuf itti dabalataan akka ta'uuf har'aa kaasnee seera kana labsinee irrachuun danda'a paarlaamaan. I know hamma kanas salphaa miti hamma kanas easy miti. Heera keessatti heera mootummaa I think keewwata meeqa akka ta'e hin beeku garuu gara chaaptarii jalqaba qonnaa jalqabaa keessatti afaan hojii federaalaa working language afaan Amaariffaati jedha. Afaanni adda biraan ta'uu hin danda'u hin jenne hin dhorkine. Wanti seeraan hin dhorkamne akka ayyamametti fudhatama. Kana waan ta'eef garuu afaan Oromoo afaan federaalaa gochuudhaaf naannoleen jiran 9 keessaa 6 irratti hirmaachuu qabu wanti jedhu yeroo baay'ee yeroo ka'uun dhaga'ama. Manni maree caffeeleen naannolee fakkeenyaaf kan naannoo Tigraay gaaffii akkasii gaafata heerri mootummaa procedure sana gaafata warri jedhan jiru. Ammaatti kan jechaa jirtu heera fooyyessu yookaan immoo heera ammeend gochuudhaaf. Afaan Oromoo afaan federaalaa gochuudhaaf heera ammeend gochuun barbaachisu? Hin barbaachisu. Heera keessatti wanti ta'e wanti kaa'amee lafa jiru afaanni hojii federaalaa afaan Amaariffaa ta'a jedha. Afaanni adda biraan ta'uu hin danda'u jedhee hin dhorkine. Osoo afaanni hojii federaalaa afaan Amaariffaa qofaaf qofa itu jedhe
seera ammeendii gochuu nu barbaachisa. Seera fooyyessuu nu barbaachisa. Heera fooyyessuu nu barbaachisa. Heera fooyyessuun immoo keewwata 406 gidduutti heericha irratti adeemsa mataa isaatii qaba. Harka 2-3 olitti walii galuu qabu. Proceduriin isaa xinnoo isaa strictariidha yookaan immoo jabaata. Adeemsi heera fooyyessuu baay'ee rakkisaadha biyya keenya keessatti. Afaan Oromoo afaan hojii federaala gochuuf heera fooyyessuun tasumaan barbaachisu. Labsi yookaan immoo proclamationii manni maree bakka bu'oota uummataa kan paarlaamaan labsii baasee gochuu hin danda'a jedheen amana. Labsiin kun garuu haala salphaadhaan bahuu hin danda'u. In fact baay'ee nama rakkisa. Maaliif nama rakkisa yoo ta'e biyya sana keessatti wal amantaan badeera sabab sablammii gidduutti. Wal shakkii guddaa jira. Warra noorziitiif warra saawuzii gidduu. Jijjiiramni kun kan inni baampii roodiin kan inni quunnameef iyyuu inni tokko wal amantaan sun baduudha. Riformiin kun kompireensivii ta'utu irra jira yookaan immoo hoolistikii ta'uu danda'utu irra jira. Uummanni naannoo Tigraay fi TPLF riformii kana jijjiirama kana yookaan ce'umsa kana keessatti hammam on boordiidha jennee gaafachuun barbaachisaadha. In fact qaamni jijjiirama kana keessatti hirmaachuun barbaanne fedhiidhaan dhiisuu danda'a. TPLF fakkeenyaaf jijjiirama kana irratti hirmaachuuf fedhii guddaa qaba jedhee namanuun. Maaliif fedhii qaba jedhee namanuu federaal irraa ditaachii of gochuu isaaniitu argite dabartee kun sirrii miti. Waggaa 27 waan bal'eessaa ba'an, waan diigaa ba'an, waan rakkoo qabsiisaa ba'an har'a uummanni kun nutti deebi'ee nuuf ta'a kan jedhu sodaas qabaachuu danda'u ta'a. Maybe political guarantee fi social guarantee kennuuf hin barbaachisan itti fakkaata sanaan. Kophaa ba'anii jiraachuu danda'u ta'e adda akka naannoon Tigraay. Federaal irraa. Ani kun opinion koo yoo ta'e malee namni kamiyyuu kan sabni kamiyyuu qobaa jiraachuurra waliin jiraachuutu caalaa productive resultii fida. Biyyoonni Awurooppaa European Unionii establish godhatanii dhaabbatanii waloodhaan dhaabbatanii addunyaa waliin China waliin Russia waliin Ameerikaa waliin compete gochuu danda'an. Estoniaan yookaan Norween yookaan immoo Sweden qofaasee Ameerikaa waliin compete gochuu dandeessu. So integration projectiin baay'ee murteessaadha baay'ee barbaachisaadha. Uummanni Tigraay independently separately jiraachuun fedhii uummatichaa yoo ta'e that's the right to self determination waan gootuun qabdu yoo uummanni barbaadate garuu sun uummataaf hin fayyadadhee yaadu. Uummata Tigraay miti uummata miliyoona 5-6 miti uummata Oromootiif iyyuu qobaatti Oromiyaa keessa Oromiyaa qofa establish godhanii jiraachuun gama diinagdeetiin gama hawaasummaatiin gama siyaasa addunyaatiin hin fayyadadhee nama. Uummanni Oromoo waan barbaadu waan fedhu gaaffii qabu abbaa biyyummaa abbaa lafummaa fi abbaa siyaasummaa biyya sana keessatti akka Itoophiyaatti deeffachuu hin danda'a. Dubbiin kun kan cimee dhufe waa'een TPLF mootummaa federaalaa yeroo garagaraatti ibsa baasu sun gaaffii kana maaliifan kaasaa paartii badhaadhinaatiin makamne isaan amma ammaatti. Paartii badhaadhinaa kan jedhan paartileen kanaan duraa walitti ijaaramanii amma gara hojiitti seenanii jiru. TPLF garuu gara sanatti gara fuulduraatti hin dhufa jedhamee eegama immoo yoo hin dhufu ta'e immoo akkam ta'a michummaan isaan EPRF duraan qabaachaa turan sadarkaa ammaa kanatti. Paartii badhaadhinaa yookaan immoo prosperity party yookaan bilisiginnaa paartii joinii gochuu dhiisuun mirga isaaniiti. EPRDF'n gaafa diigamu yookaan dissolve gaafa ta'u akka ilaalcha kootiitti karaa seera qabeessaan dissolve ta'eera jennee yoo gaafanne shakkiin qaba personally maaliif EPRDF'n dissolve ta'uu danda'a maaliif beekamtiin seeraa yookaan immoo legal personality EPRDF'n qabu kanneen EPRDF'n hundeessan paartii sanarraa arfan sanarraan adda. EPRDF dissolve goote jechuun TPLF dissolve goote jechuu miti. Yookaan ODP dissolve goote jechuu miti. Yookaan ADP dissolve goote jechuu miti. Yookaan immoo kan Saawuzii dissolve goote jechuu miti. EPRDF dissolve ta'ee paartileen naannoo kun regional parties kun amma itti fufuu danda'u. ODP'n ofiisaa dissolve godheera itti fakkaata. Hedduun isaanii godhaniiru. TPLF kan gochuu danda'u koree hojii raawwachiiftuu TPLF qofa yookaan immoo miseensota General Assembly TPLF qofa. Jarri gochuu hin barbaanne akka TPLF itti fufuu barbaadu jechuudha. Kun the right to political assembly kan heera keessa jirudha. Haala kamiin federaalaa wajjin jechuu danda'u kanaan dura tokko ta'anii kan isaan gaggeessaa turan. Amma immoo cheenii isaan gidduu jiru yookaan immoo michummaan isaanii yookaan hidhati isaan federaalaa wajjin qaban akkam ta'a akka paartiitti.
paartiin filannoodhaaf ji'a paartiin filannoo biyyoolessaatiif ranii godhee mo'ate akka naannootti kan mo'ate akka federaalittis kan mo'ate paarlaamaa seena. Tarii TPLF federaalaa wajjin kan inni hojjechuu danda'u TPLF filannoo biyyoolessaa dhufaa jiruuf ranii godhee yoo barcuma hedduu yoo argate yookaan barcuma sadis teessuma sadis afuris yoo argate sana qabatee paarlaamaa keessa seenuu danda'a. Jaarmay akka federaalaatti mootummaa establish gochuuf barcuma caalmaa argate yoo TPLF hin barbaade TPLF hin kadhatee ofitti dabala kadhatee gaafa isin jedhu barcuma TPLF sana waan barbaaduuf coalition haaraa uume ofitti dabala yoo moo barcuma TPLF moote hin barbaadu yoo ta'e dhiisee mootummaa biyyoolessaa ta'uu danda'a. TPLF gaafa inni kaasaa jiru waa'ee dhimma federaalizimiiti. Federalizimiitu diigamaa jira. Federalizimii baraaruu qabna kan jedhudha. Federalizimii waggaa 27 ture federalizimii sobaa akka ta'e beekamaadha biyya sana keessatti. Maqaa federalizimiitiin asii federalizimiidha karaa biraa immoo democratic centralizimiidhaan seentiriirra hoogganamaa ture biyyi sun. Abukaatoo ta'uu danda'a federalizimiidhaaf TPLF sadarkaan mara jiru kanaan. Sobduudha sun. Federalizimii biyya sanaa waggaa 27 federalizimii ijoollummaatti xinnummaatti federalizimii biyya sanaa kan bal'eesse kan tamsaase kan mancaase TPLF. TPLF qophaa'anti. TPLF wajjin collaborate kan hojjechaa turanis itti gaafatamummaa qabu gama sanaan. At least warri kaan garuu sana keessaa dhiifama godhanii yookaan dhiifama gaafatanii ba'uun waan tokkodha. TPLF waggaa 27 federalizimii bal'eessee wancaasee har'a federalizimiitu badaaraa federalizimii wajjin dhaabbanna jedhee qaamota adda addaa naannoo Tigraayitti naannoo Maqaleetti walitti qabuun dubbii sobaatinni sobuma waggaa 27 ammas duplicated ta'aa jira. So TPLF abukaatoo federalizimii ta'uu hin danda'u. Keessumatti TPLF jechuun waggaa 27 herrega hin buufanne hedduu qaba. Oromiyaa keessatti nama baay'eetu dararaa guddaa argee akkuma Oromiyaatti Oromiyaa taatee kan jiraanne diinagdee ishee irratti abbaa biyyummaa ishee irratti dhaabaa hojii garaagaraa yookaan immoo shira hojjetaa turedha. Haala kamiin dhaabbileen Oromoo yoo akkam mootummaa amma jiru mormaniyyuu haala kamiin Maqalee dhaqanii waa'ee Oromoo irratti TPLF wajjin mari'atu. Oromoo duwwaa miti sababa Solomoonni kan biraaniyyuu haala kamiin dhaqanii wajjin mari'achuu danda'u. Tokkoffaa namoonni yakka hojjetan hedduun isaanii achitti dhokatanii yeroo bakka jiran kanatti mootummaan kun haala kamiin uummata kana mariisisee dhimma federalizimii haasa'uu danda'a. Mootummaan TPLF yookaan immoo paartiin TPLF jaarmayoota adda addaa walitti waamuu mirga isaa ta'ee ilaalan garuu dhaquu dhiisuu irratti walii wal qabatee TPLF kun jette herrega na waraarranne baay'eetu jira. Akka Geetaachoo Asaffaa kan uummata Oromoo miila ciraabee kan uummata Oromoo fixaa ture tu har'a deebi'ee federalizimii tu rakkinarra jira jedhee Oromoo walitti waamuu hin danda'u. Jaarmaayileen uummata Oromoo beekamoo kan akka adda bilisummaa Oromoo kanaaf rifreenii godhan walgeessana kan isaan naqanii naafneef Geetaachoo Asaffaa har'a deebi'ee federalizimii xabaqaa lihoonaa jiru kun beekamaadha. Garuu namni kamuu maruu dhaquun mirga isaati. Yookaan dhaqee dubbachuun Skype irratti ta'uu dubbachuun mirga isaati. Garuu yeroo ammaa yeroo itti Oromoon affeeramtee dheengadda ONN irratti dubbachaa ture yeroo itti Oromoon affeeramtee mana namaa dhaqxu. Osoo hin taane dhangaan sun dhangaa gaarii bareedaa yoo ta'e iyyuu affeeramtee mana namaa hin taane mana keetti dhangaa qopheessitee affeeruu sirra jira. Terms and conditionii keetiin Finfinnee keessatti handhuura Finfinnee irratti handhuura Oromiyaa irratti gochuu danda'u ture jira. Kun politically miscalculationidha. Akkasumas immoo tarii jibbiinsa yookaan disagreementii irrationalii ta'e kan sirna amma jiru kana waliin yoo qabaanne necessarily TPLF wajjin TPLF federal force jedhanii wajjin dhaabachuun I don't see it. TPLF waliin mari'achuun haasa'uun rakkoodha jechaan jiru. TPLF gaafa federalist force jedhee gaafa concept paper qopheessee gaafa si waamu termiif condition isaatiin qopheessee si waama. Mana isaatti qopheessee si waama. Mana namaa gaafa dhaqxu immoo caammaa baastee ol seenta. Oromoon termiif condition isaatiin maaliif mana isaatti qopheessee concept nootii mataa isaatti qopheessee warruma TPLF iyyuu maaliif waamu? That's my question. Tokkana lammaffaan
akkuma TPLF hin qeeqnu humni siyaasaa gama naannoo Amaaraatiin jiru yoo ilaalle ADP yoo ilaalle fakkeenyaaf ADP illee at least fairly federalismii kana gadduufaan completely tamanu maaliif team lammaa kan originally kan jedhamu kan ture amma visibly ta'uu yoo baate iyyuu federalismii kana waan tamananiif jijjiirama kanatti of dabalan garuu on the side ka akka abin faa izemaa faa ilaalle beeziin isaanii Amaaraa nationalismii yookaan immoo Ethiopianismii isa Amaaraan achi keessa dhufee jiru. Warri kun immoo pro-federalismidha jechuunis rakkisaadha. Haa ta'uutii garuu nu waliin hacuucamaa ba'an isaanis waggaa 27. Nu waliin saamamaa ba'an. Har'a federalismii kana akka rakkootti iyyuu haa ilaalan iyyuu malee at least brotherhoodiitu jira, solidarity guddaatu jira. Solidaritiin kun brotherhoodiin kun garuu TPLFin sideline gochuudhaaf yookaan TPLFin miidhuuf ta'uu hin qabu. Qaamni federalismii biyya kanatti hin amanne kamiyyuu aangootti ba'uun baay'ee rakkisaadha yeroo ammaatti. Maaliif gaaffiin siyaasaa adda dureedhaan biyya kana keessatti balbalee jiru maali yoo jette uummanni akka gareetti collectively waan gaafatan qabu. Sana immoo kan deebisuu dandeessu federalismii amma jiru kana dhugoomsitee representation yookaan immoo bakka bu'umsa jiru kana bal'istee proportional gootee yoo of dhiyeessite duwwaadha. Prosperity parties yookaan immoo paartiin badhaadhinaa kan jedhamu kun aangoo qabachuu barbaade yoo ta'e kan inni aangoo qabachuu danda'u yoo waan gabaan biyya sanaa bittu yoo dhiyeesse. Gabaan biyya sanaa jimlaadhaan collective productii barbaade yoo ta'e collective productii dhiyeessuudha malee individual productii dhiyeessuu hin dandeessu. An akka Heenookitti biyya sana keessatti gaaffii badaan qabu. Akka Oromootti garuu gaaffii baay'een qaba. Afaan haasa'u afaan na waliin uummanni koo haasa'u maaliif sadarkaa federaalaatti namoonni keenya haadholiin keenya abbootiin keenya afaan Oromoo kan hin beekne maaliif federaalatti afaan hin beekne maaf cannaqamu maaliif dhiphatu afaan keenya maaliif naasaaniidha jenna malee akka nama tokkotti gaaffii badaa kaasuu dhiisuu dandeenya. Hundeeffama isaaniirraa ka'anii paartiin badhaadhinaa dantaa Oromoo yookaan immoo gaaffii Oromoo deebisuu hin danda'u jechuun hin danda'ama. An paartii badhaadhinaa kana haala lamaan ilaala. Tokko sirna siyaasaa cuuccaa kan waggaa 27 Oromoo ture sirna EPRDF jechuun was a tool of repression. Sana dhabamsiisuun opportunity guddaa tokko. Openingii guddaadha. Carraa guddaa banee uummata Oromootiif. Uummata yookaan immoo saba restart batanii tuqee of ijaaruu barbaaduuf kun carraa guddaadha. So paartiin badhaadhinaa dhufuun EPRDFin balleessuu danda'e. So this is an opportunity. Lammaffaan immoo ka'umsa paartii badhaadhinaa keessaa tokko kan hin arge badhaadhina namni jibbu hin jiru. Oromoon gaaffii tokko gaaffii badhaadhinaati. Hiyyummaa kan nuyi keessa jiraachaa baaneef waan saamamneef waan lafa saamamneef qabeenya keenya waan saamamneef paartiin badhaadhinaa lafa Oromoo abbaa biyyummaa Oromoo gaaffii afaanii Oromoo deebisuudhaaf structure inni lafa kaa yookaan immoo awwaqaa qariinsaa maal fakkaata yoo naan jette achirratti daawwatiin qaban. Tarii daawwatiin kun in my future readings yookaan kanaan booda wanta adda addaa dokumentoota adda addaa argamu waan dubbisnurraa ifa ta'uu danda'a ta'a. Haa ta'utii garuu shakkiin gama sanaan jira. Shakkii gara fuulduraatti implication isaa irratti immoo ammumaa ka'e. Amma gaan sii fixa. Wanti dubbisee arge tokko jira. Dambii ittiin bulmaata isaanii keessaa. Pointii baay'ee important tokko jira. Proportional representation kan jedhu dubbatu. Proportional representation jechuun kanaan dura miidiyaa adda addaa irratti waa'ee kanaa dubbadheera. Yeroo EPRDFin ture koreen hojii raawwachiiftuu EPRDF nama 36. Nama 36 kun paartiin arfanuu kan EPRDF establish godhan nama 9 fidatu. Oromoonis baay'een isaa miliyoona 30 ta'etu jiru nama 9 fidatee dhufa. ODP'n Oromiyaarra. GDP biyya sanaa percentage 60 ol kan contribute godhu Oromiyaadha. Garuu nama 9 qofa fidee dhufa. Tigraay miliyoona 5 yookaan 6 TPLF kan inni bakka bu'u. Nama 9 fidatee dhufa. GDP biyya sanaa hammam kan contribute godhu beekna.
taaksiin gibirri biyya sana keessaa funaanamu Oromiyaa irraa parsantii 60 oltu gibira biyya sanaatti funaanama. Garuu uummanni Oromoo nama 9 bakka bu'a EPRDF keessatti. Assuming EPRDF uummaticha bakka bu'a aangoo at least aangoo qabatee jira filannoodhaan moo jira jennee assuming waan goonu jechuudha. Dabuubiinis akkasi, Amaaris akkasi. Populationiin kun utuu wal cacaalee jiru hundumtuu nama 9 bakka bu'uun kuni zirfiyaa guddaadha kun yookaan immoo saamicha guddaadha kun. Saamicha guddaan uummanni Oromootiin saamaa beekanaan. Paartiin badhaadhinaa proportional representation gaafa jedhu bakka bu'iinsa kana baay'ina uummataa irratti hundoofne proportionally haala madaalawaa ta'een haala equitable ta'een rearrange goona kan jedhu of keessaa qaba yoo ta'e harka walitti rukuteen fudhadha. Proportional representation waan jedhus tokko argeen jira barreeffama isaanii dambii isaanii keessatti. Dambii sana keessa jira. Garuu akkaataa itti paartiin badhaadhinaa kun hubatamaa jiru saba adda biraa gidduutti, saba naannoo Amaaraa gidduutti. Akkamittiin kan jedhu yoo ilaalle akka paartii assimilationistiitti kan inni mul'atu. Uummata Oromoo birattis akkasitiin kan inni portreedii ta'aa jiru. Uummata Oromoo biratti kan gochaa jiru paartii sana utuu hubatiin utuma paartiin sun hin hundaa'iniyyuu federaalizimii diigaa Oromiyaa dabarsee faayidaa Oromoo dabarsee gurgura kan jedhu hima akkasitti ture durumaaniyyuu jechuudha. Utuma dambiin isaanii kun hin beekaminiyyuu duula akkasitti ture. Kanaaf uummanni Oromoo hammi tokko tarii waan sana sodaa shakkii qabaachuu danda'a. Garuu paartiin sun deemee uummata hubachiisuu irratti uummata isaa barsiisuu irratti tarii hanqina qabaachuu danda'a. Haa ta'u malee wanti qabatamaan achi keessaa argamu fakkeenyaaf mootummaan jijjiiramaa aarsaa qeerrootiin gara aangootti dhufe fedhiif faayidaa uummata Oromoo dabarsee kenna jedhamee yaadama. Yerootti uummatichi presume godhee si hubatu irra hin jiru yookaan carraa guddaa kenneeraaf sirna siyaasaa ma jiruuf yookaan mootummaa ma jiru kanaaf carraa guddaa uummatichi kan kenne. Eengadda erga obbo Lammaa Magarsaa gadi ba'ee dubbatee kun uummata Oromootiif hin ta'u jedhee erga inni dubbatee shakkii guddaa ka'e. Durumayyuu shakkii guddaa ture ammas immoo shakkii guddaatu ka'e. Anis shakkii mataa kootiin qaba. Paartii badhaadhinaa irratti dhugaa dubbachuun barbaachisaadha. Maali yoo jette shakkiin sun akkuma falaasama yookaan immoo konseptii muummicha ministeeraa waa'ee maddamar jedhee kitaaba barreessee yookaan baay'inaan dubbate kana sabni adda biraan maddamarii kana assimilation itti hubatan yookaan immoo walitti cafallaqu tuumatan. Uummanni Oromoo immoo namni kan dammaramu yookaan kan eedaamu eenyummaa isaa afaan isaa qabatee biyya isaa naannoo isaa lafa isaa qabateetitti hubate. So konseptiin tokko biyya sana keessatti gaafa qabu uniform understanding hin qabu. Sabni akka barbaade akkuma barbaadetti fudhata. Adda dureedhaan garuu itti gaafatamummaa kan qabu lakki maddamar gaafa jennu of hin jijjiirin otoo of hin jijjiirin biyya keetuu hin jijjiirin proud Oromoo Itoophiyaanii taatee dammaramta jechuudha. Yookaan immoo proud Amaaraa Itoophiyaanii taatee dammaramta. Yookaan immoo Amaaraas Oromoos ta'uu barbaadu yoo ta'e proud Itoophiyaanii taatee dammaramta jechuudha jedhamee wanti centralized ta'ee konseptiin hin jiru. Akka jiraatu waan barbaadu wanti fakkaatu. Confusioniin kun tarii bakka adda addaatti confusioniin kun akkuma barbaadama ta'e naaf hin galu. Kana maddamarii irrattis Oromiyaa irratti paartii badhaadhinaa irratti yookaan prosperity paartii irrattis akka Oromiyaa irratti federalizimii hojii rakkina qaba gaafa jedhame lakki federalizimii hojii rakkina qabu maaliif tokko lama sadii gaaffii Oromoo akkasitiin deebisna kan jedhu wanti lafa ka'e hin jiru. Maybe kaadiroota warra ODP leenjiin adda addaa kennamaa jira yeroo ammaatti. Kaadiree ODP duwwaa miti leenjisuun. Uummatichaaf PP jechuun maal jechuudha? Prosperity Party jechuun uummata Oromootiif maal? Ganaa of beeksisa ka filannoodhaaf deemaa jira waan ta'eef yeroo itti imaammata gurguratta miti uummatatti filannoo. Yeroo sana uummataan kaayyoon badhaadhinaa jechuun kana tokko lama jettee gurgurachuu dandeessa. Paartiilee kan biraanis akkuma imaammata isaanii beeksifatan. Ji'a ja'a duwwaa ta'e filannoo biyyoolessaatiif ji'a ja'a fi isaa gadi. Filannoo Ameerikaatiif in fact filannoo biyya Itoophiyaa filannoo Ameerikaa wal qixa yookaan wal bira qabee madaalaan jiru. Jijjiiramni kun waggaa tokkoof walakkaadhaan dura kan hin dhufe. Muummichi ministeeraa waa'ee electoral democracy kan hin haasa'u jalqabe DC'tti August 2018 dha. Amma waggaa tokko ol darbeera. Filannoodhaaf qophiin election packagein election campaignin yeroo sana kan inni eegaluun irra ture. Kan filannoodhaaf qophaa'u paartii biyya bulchu miti. Amma paartiilee hedduun biyya alaatii galaniiru.
isaan imaamata isaanii maal akka ta'e hin beeknu seeritti mormata isaanii maal akka ta'e hin beeknu. Paartiin biyya bulchu kophaatti maaliiftu beeksifata imaamata isaa. Jechuun kiyya ani waa'ee election yookaan immoo waa'ee election campaign irratti feelerii guddaan kan mootummaa caalaa kan mormitootaati. Mootummaan aangoo Afrikaa qaba bara. Mormitootni aangoo qabaachuuf kan isaan yaalii godhan. Aangoo qabaachuuf yaalii qaamni godhu caalmaatti halkaniif guyyaa hojjechuutu irra jira. Baajetaa rakkina baajetaa qaba. Rakkina biirokraasii qaba paartii mormitootaa. Garuu paartii mormitootaa Oromoos kan keessumatti kan Oromoo yeroo isaan itti rafaa jiranidha. Reefuu torban tokko torban lamaan dura sochiin amma har'a argaa jirru kan nuyi argaa jirru jechuudha. Paartiin badhaadhinaas lakkuman tuqe paartii mormitoota Oromiyaatiif carraa guddaa bane. Carraa guddaan ni bane tokko ODP at least maqaa Oromootiin socho'a Oromiyaa keessa. Amma maqaa Oromootiin paartiin socho'u adda dureedhaan wanti hin beekun qabu. Paartiin badhaadhinaa it's a national party. Paartii badhaadhinaa Oromiyaa wanta jedhu hin jiru. Paartii badhaadhinaa qirincaa fi Oromiyaatu jira malee. So carraamti hamma kana banameeyyuu paartii mormitootaa kan biyya keessaa kan biyya alaatti galanis mootummaa wal qoccoluu malee sophisticated election package banee kan uummata mariisisu kan falmii dhiyeessu yoo mootummaan falmiitti dhiyaachuu baate miidiyaa mataa isaanii qabu. Miidiyaa OMN ni jira, miidiyaa ONN ni jira, miidiyaa adda biraa jira. Gaaffiin gosa kana fakkeenyaaf kan paartii badhaadhinaa haasaa jira. Paartiin badhaadhinaa imaamata isaa akkasii sirna bulchiinsa isaa beeku hundumtu paartiilee mormitootaa dabalatee beeku. Kanaaf qeequ miti miidiyaatti ba'anii garuu ofii isaaniitii uummata kanaan filannoo kana siif qabna. Paartiin badhaadhinaa akkas si miidheera yoo hin jedhanii yaadu ta'e maaliif filannoo isaanii dhiyeessan? Maaliif kan isaanii dubbatan namni maaliif? That's my question too. Gaaffii kooti kun. Election debate jalqabuun waggaa tokko dura ture yookaan hin danda'ama ture. Miidiyaa mataa isaanii qabu. Rakkina airtime hin jiran. Dur ETV'n yeroo ETV duwwaatu biyya sana keessa turetti mootummaatu yeroo election debate schedule baasa. Paartiin mormitootaa paartiin mootummaa daqiiqaa meeqamee akka dubbatan mootummaatu lafa kaa'a. Amma qilleensa yookaan immoo airtime'n tirfiidha biyya sana keessatti. OMN akka barbaaddetti accessii gochuu dandeessa. OBN illee accessii gochuu dandeessa jedheen amana. ONN hin jira. Mootummaan yoo ofisuu hin barbaanne yookaan mootummaan in fact paartii mootummaa gaafa isin jedhu warri paartii badhaadhinaa hundeessan kun paartiin badhaadhinaa mootummaa miti yeroo ammaatti paartii qofa. Paartii ta'e iyyuu raawwanne ijaaramee iyyuu raawwanne. Rakkina barbaade qabaachuu danda'a yookaan qabaachuu dhiisuu danda'a paartiin badhaadhinaa. That's fine. Garuu paartiin badhaadhinaa Oromoo akkasitti miidha jechuun waan tokko. Jaarmee mormituu Oromoo immoo nuyi paakeejiin keenya kana fakkaata gaaffii fi dimaandii Oromoo kan waggaa 50 olii kan walirra taa'aa dhufee as ga'e akkasiin deebisna nu filadhaa kan jedhu guyyaa tokko diskashinii akkasiin argitu. TV irratti dhiisiitii uummatuma keessa ba'anii deemuun hin jiru. Reefuu torban tokko yookaan guyyaa 2-3 dura jaarmee adda addaa achi gara Amboo kaleessa adda bilisummaa Oromoo deemee ture. Mararaa faanis deemanii turan Dr. Mararaa faanis kana argitan. In fact Jawaar personally North America campaign tour irratti dhufee wantoota hedduu akka argine wantoota hedduu akka dalgees argineerra. Haa ta'uutii garuu jechuun biyya alaatti lammiileen biyya alaa filannoo biyyaan filan biyya alaatti kan itti dubbattu waanuma dhimma kan biraa ta'a malee dhimma filannoo biyyaa uummata si filachuu danda'u wajjiniin haasa'uu dandeessa. At least filannoodhaaf sun taane fundraisingidhaaf election campaign jechuun tokko fundraisingidha. Awarenessii namaa kaasuudha, consciousnessii namaa kaasuudha. Sun North America keessatti torban lamaan san darbe keessa wanti gaariin tokko ture. Haa ta'uutii waa'ee isaas guyyaa biraatti deebi'uu dandeenya. Paartileen biyya keessa jiran jibba paartii kan biraa haasoftee uummata biratti filatamuu dandeessa. Sadarkaan dammaqinsa siyaasa Oromoo yeroo ammaa yeroo itti waan itti hojjechuu dandeessu yookaan immoo imaammata kee ilaalee si filatuudha moo yeroo itti paartii kan biraa yookaan immoo an Heenookiin waan maqaa bal'eessu qofaaf na filata jedhamee yaadama moo gara fuulduraatti akkam ta'uu qaba gorsa akkamii kennitaati. Akka waliigalaatti filannoon gaariin filannoon dimokiraataa waan haqa qabeessi biyya sana keessatti gaggeeffamuuf. Uummanni biyya sanaa uummata already awarenessii qabu, consciousnessii qabudha. Garuu uummatni wanti inni amma dhabee rakkachaa yookaan tamsa'aa jiru. Gaaffiin Oromoo gaaffii beekamaadha. Gaaffii dhokataa miti. Yookaan gaaffii extremely complicated ta'e miti.
gaaffii kan deebisuuf gaaffii certain ta'e predictable ta'e akkasumas immoo gaaffii haqa qabeessa kana waggaa 50-60 ol gaaffii dhufees ga'ee deebisuudhaaf wal unkuruu nama kanaan barbaachisu ture. Wal jibbuu nama kanaan barbaachisu ture. Wal irratti duuluu nama kanaan barbaachisu ture. Wal ajjeesuu nama kanaas hin barbaachisu ture. Keessumatti immoo Oromoon fayyaalsi tokko du'uun irra hin turre. Warri meeshaa baatu yookaan gama mootummaattis ta'u gadhumaas wal ajjeesuun isaan du'uu danda'u meeshaa waan qabaniif. Barataan Oromoo garuu du'uun irra hin turre. Mucaan Oromoo waggaa 4 miila irraa cituu irra hin turre. Eenyutu kutee eenyutu sana godheen akkuma jirutti ta'e jechuudha. Gaaffii Oromoo kana filannoodhaan deebisuudhaaf silaa gadi ta'anii dirqama walii hiruu. Mootummaan qofaasaa biyya sana baachuu hin danda'u. ODP'n himmatu jiraate yookaan PP'n Prosperity Party'n Oromiyaa Qirincaafiin qofaasaa biyya sana baachuu hin danda'u. Beekumsi isaas hin jiru, risoonsi isaas hin jiru, loojistiikni isaas hin jiru. Oromiyaan bal'aadha hundumaatiif hin ga'a. Adda bilisummaa Oromootiif hin ga'a, PP'dhaaf hin ga'a yoo PP'n mata biratti barbaadama ta'e, PABO'dhaaf hin ga'a, KFO'dhaaf hin ga'a, hundumaatiif hin ga'a. Janglii sana keessa kiingii adda addaa qabaachuu hin dandeessa. Guddaa waan ta'eef jangliin sun. Garuu iigootu baay'ee rakkisaa ta'e. Uummanni kan inni tamsa'eef, kan inni waa ilaalee dhabeef dantaa uummataa qaama dursutu dhabame. Dhugaa dubbanne yoo ta'e qaamni dantaa uummataa dursu baay'ee limitedidha. Akkuma dheengadda aartistiin beekamaan kan yeroo ammaa baay'ee ol ba'aa jiru Hacaaluu wanti inni dubbate dantaa uummataa qaama dursu dhabame biyya sana keessatti. Kana criticsii kana gaafa dubbannu anti government yookaan immoo anti ABO yookaan immoo anti KFO yookaan anti PABO taanee miti. Pro Oromoo taaneeti yookaan Oromoon yeroo ammaatti du'uun irra hin turre. Oromoon silaa mariinsee yeroo ammaa muummicha ministeeraartii eegalee hamma godaatti jaarmaa adda addaa dabalatee mariin Oromoo yeroo ammaa akkamittiin ba'aa kana hiranna. Akkamittiin gaaffii kana hiranna. Gaaffii kana hirattanii deebisuu keessatti mootummaan roolii guddaa qaba. Adda bilisummaa Oromoo roolii guddaa qaba. KFO'n roolii guddaa qaba. PABO'n Kamaal Galchuu roolii guddaa qaba. Sila loomii 50 kana hiratanii loomii 5 godhanii salphaatti baachuu danda'u. Amma garuu loomii 50 kana ana qofaattu baachuu barbaada yookaan ana qofaattu baatuu danda'a jedheeti kana wal lolu Oromoon. Kun doofummaadha. Election campaign yookaan election debate kan nuyi jennu kun tokko election debate jiru yookaan falmii jiru mo'ee aangoo qabachuu qofatu hin taane akkaataa itti negotiated democracy yookaan immoo negotiated power Oromiyaa keessatti akkaataa itti jiraachuu danda'u irratti marii ifaaf bilisa ta'e gaggeessuu hin danda'ama. Kun saba Amaaraa sin aarsu yookaan saba Amaaraa sin muufachiisu yookaan immoo hin sodaachisu. Saba Tigraayii saba Debuubis hin sodaachisu. Oromoon mana isaa keessatti waliin ta'ee mari'achuun gaaddisa hooggansa Oromoo kan jedhame yeroo darbe as ba'e amma wanti inni irra jiru waan guddaa nama gammachiisudha jechuun hin danda'amu. Maaliif sagaleen isa cumaan bade. Silaa kun pilaatfoormii haaraa kan mootummaa irraa ba'aa buusu. Mormitoota irraa ba'aa kan buusu. Caalmatti immoo uummaticha irraa ba'aa guddaa kan buusu ture. Amma ba'aan deebi'ee uummaticha irratti achiis deebi'aa jira. Ji'a 5 ji'a 6 tafe filannoodhaaf dubbiin adda addaa ka'uu danda'a ta'a. Oromoon walirtee jirti. Maaliif jaarmayoonni kun gaafa wal hiran uummannis fiinaama sanaan tatamsuu danda'a. So akka amma jiranitti jaarmayoonni kamiyyuu sarvizii gaarii hojjechaa jiru jedhanii yaaduun uummata isaaniitiif yeroo ammaatti. Uummata isaaniitiif tajaajila guddaa kan hojjechuu danda'an silaa walii yeroo mo'aman. Uummaticha dursanii waliif yeroo mo'aman ture sun immoo hapanii gochaa jiru yeroo ammaatti. Dr Heenok Gabbisaa istiidiyoo keenya asitti argamtee marii bal'aan wajjin gaggeessitee hedduu galatoomne. Baay'ee galatoomeetis Almaayyoo. Egaa daawwattoota keenya mariin Dr Heenok waliin gaggeessaa turre kanuma waan hordoftaniif galatoomaa jecha qophii OBN International kabraa waliin hanga walitti deebinutti nagaatti.